haala kanaanii shunkurtii mataa tokko akkanatti dheereffadheetoo muradhee jira. Maal hojjechuu edda jechuun keessanii nafu xiqillii kaarotii kiyya qopheeffadhee jira. Amma dammoo qimamii kana itti godhadha. Irdii fakkaata malee qimamiidha. Qimamii ittiin lukkuu hojjetan jechuudha. Haala kanaan qimamii kanaan akkanatti dirree tokko haala kanaan akkanatti ganama saladhee booda shunkurtii qullubbii akkanatti nan godhadha. Guddisee muree jechuudha. Haala kanaan shunkurtii qullubbii eeganitti godhadheen booda kazaan xiqqoo jarkuma kootiin akkanatti ammaassaleen booda haala kanaan eegan akkanatti ammaassalee maalin itti godhadha? Kaarotii koo itti godhadha. Kaarotii koo eegan akkanatti itti godhadheen booda gaazii jala qannase nadhiisa qadaadee ture. Haga kaarotiin keenya nuu bilchaatuuf jechuudha. Haala kanaan nadhiisa qadaadee xiqqootu amma yoo xiqqoo bilchaatee raaffate asitti dammoo biddeen keenya tolfannee jira. Laala biddeen macarrashaati kuni nooyi haala kanaani laala duuni isaallee akka jiru akkanatti biddeen kiyya asitti tolfadhee jira. Yeroo kuninaa bilchaatee raawwate dammoo kanan itti godhadha jechuudha. Zaani haala kanaani amma hingaa sila ta'eefu xiqillii kiyya itti nan godhadha. Guddisee muree sila ta'eefu xiqillii maaliif yeroo xiqqoo bilchaate xiqillii ni beektu mushishee keechaa bada sila ta'eefu guddisee sanan haala kana kattafe xiqqishuma kanatti amma nan ammaasala. ከዛም በኋላ ደግሞ ማለት ጎቹ በርባዴ የጁን ከሰን ሂናፉ ፎን ትጎቹን በርባዴ jechuudha. Haala kanaani amma yoon xiqillii kan akka badaa bilcheeche na jala hiriri jedhee keessaa bada sila ta'eefu akkanumatti foon kiyya itti nan godha jechuudha. Waliin xiqillii fi foon akka waliin bilchaatuuf jechuudha. Kanaafuu xiqqoo ishii foon firiizii keechaa hin baase sila ta'eefu haga inni duubee badutti akkanumatti dhiisa jechuudha. Daqiiqaa muraasa fi haala kanaan nan dhiisa jechuudha. Amma qadaadee to'e kunooti haala kanaan bilchaata natti fakkaate kan qammasuudhaafis rakkoodha amma sa'aatii kanatti. Haala kanaan hojjedheetoo xumuree jira. Wanti nu barbaachisu bishaan qabaanne qaaraa kiyya haala kanaan kun guddifadheetoo itti godhee jira. Siniin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo yoo nyaanni keenya sinitti tole kottaa nyaadhaa siniin jechuu jaalanna. Akkasumas viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Siniin jenna uummata qasti asitti dammoo goommana hojjetannee jirra. Dura hojjedhe ilaalamee akkatti namatti tolu goommanni keenya. Akkasii siniin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo yoo viidiyoon keessanitti tole laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo yaa nyaannu kottaa siniin jechuu jaaladha. Uummata qasti sunis hojjetattanii nyaata asarii jechuudha. Waan nama tolsiisne hojjetattanii nyaachuu ni dandeessu siniin jedha. Akkasumas haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. Baay'ee sin jaaladha. Baay'ee sin kabaja siniin jedha. Baay.